السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونا من تبرع صورة أكن زرتنا نجاج زرتنا سنين جتة لجيني هي خاون الرابور كبك سنين زرتنا السنة قبل سنين جرا حركة سنين وجه ترو أنا هندي لجيجولا لما سي وجه حاسو في اللي إما جولة سودا ربيعة جيجولا سورة سرت أرجع زرتنا كنا أرجت والله إني ما كي يكابتشون ده بيجيجولا ما لي في يجي كي يجيجولا ركعتان هنجم جتشو كيامي ورونا كيسة ركعتان باي تجار سنين جلاني بركنا ركعتان هدي تجار wanda da dano raga ci kuma raga ya kana fi wani tula dofne ya ummata kenya ummanni kai ku sa dai ummata kana nan ran ra ba sa yono jen hadu tejira jechuudha garuu gargaarsa qaba nama gargaarutu iyyuu jira nama lukaan daandirra deemu tokko ciisee isaa akka malee dadhabee akka malee nyaata dhabee akka malee dhugaatii dhabee rakkataa jiru namni bira kutuu hin jiru bishaanis taate waa itti laatan garuu kabiyyoo ormaatiif mana tokko ashaganii gubachaa jiru eenyu isaa rabbii tokkicha malee eenyu isa hubata galgala kabzii laatanii ganama kabzii laatanii hoo barbaadan kabzii saniyyuu kennaniif hoggaa kana muluu kabzii nyaatanii ol jiraatan akka rabbiif malee akka namaatiif miti sila torbee lama iyyuu turan jechuudha. والله باينا مدكوا بقولوا كذي باي إذا كان مدكوا بجتشو وهاي جولي سنين هو باي كيس كوبجتشو كنا ور تيك توك راتي بعثني تب جودان إكاته إيه إكاته أول فكاته تب جود مارة أكستي جاني تتعمل لك تيك توك راتي بعني مالي جولي كنا في سجليتان Gifii sinitti hin ta'u, safuu sinitti hin ta'u. Ijoolleen kun mana isaanii gurguratanii, qabeenya duraan hojjetatanii lafa qaban gurguranii, akkasitti jireenya lubbuu isaanii du'arraa baraarsaa jiran. Garuu na warri san hin qabne hoo? Warri san hin qabne maal ta'a? Acharraa bara TikTok irratti appilikeeshinii TikTok jedhu san irratti baatanii taab godhi kaa duufi natti ol darbi. Namichi guddaan hadduu malee waa san eeggatiin qarbii milee waa takka isan eegganne jechuudha. Lammii isaati sagaleetu mucaan kuni garuu mucaan kun guyyaa tokko wal bahee TikTok irratti akka keessan tabnatti godha jeen beeku osoo lammii isaatiif falmatu hidhame jechuudha. Har'a garuu Oromoon mucaan kun eessa jira jedheetu iyyuu isa gaafatee hin beeku jechuudha. Hanqa kana nama irraanfattan jechuudha hanga kana jechuudha. Isin galtee miti warra biyya keessa jiru bar namni odaa namni tokko irratti gaggabee والله ور بيكينا جرا وري لافا ولا ولشة كان ما أنا ما تيجي تولشفني لو كبير جرنا ما هو يرنين جافر دوي بافنا فلتك هادو تجاني ديبين ثاني كان هو بتني في بيتني يصير أمتك كميتي مالي ورس ودربيا كيس جرت أولت هدرات شاتني درجتي ولتني يوم ملك أبو ستاني جتشول أجي فدا ورس ودربيا كيس جرتان جتشولا ملك أولت درجاتني بوستني ركتا كناف yoo gargaarsa gootan maal rakkoo qaba warrum akka keessanii ture bar isinillee rakkoon isinirra ga'uu danda'a hin beekamu harka rabbii jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafi obboloota kiyya akkuma rakkataa biyyaa cinaa dhaabbataa jirtanitti ijoollee kana cinaa dhaabbadha rabbiin sodaadhaati. Isaan galchuu fi galchuu dhabuun carraadha. Isin garuu biyyaansi daabboo bitaa fi tiriiniin laata fi daabboo bitaa fi namachi seenuu danda'utti erkaa fi lammii keessanii haga lubbuun tun nama keessa jirtu nama qaqqaba malee kijibaan nama qaqqabaniiti. Maaloo bira dhaabbadhaa lammii keessanii ijoollee boruu biyya kana bulchuu danda'anii ijoollee bar biyya jijjiirrajanii biyyaa beeni. Amma mucaan kun yeroo sooshaal miidiyaa tana fayyadamu akka kinkeetitti TikTok irratti taab jedha jeeyaa ture lammii isaatiif xiqqaatullee waan gaarii hojjetee jira. Akka ankee miti biyaas. Kanaafiyyuu lammii keessan bira dhaabbadhaa. Waan hin taane amantaaf amantaa walitti diru. Waa'ee amantaarra eenyutu bakki isin buufatee haasoftan. Ayyuun irraa asa'u beekaan irraa asa'u waa'ee amantii kaman beeyni ani islaama jedhanii gabbayanii waan argantan balaqqaxanii haasa'u eebaluu akka jetti arabsitee waan jiru viidiyoo qabatamaa warri kan hin qabne jechuudha. Abbaa arrabsee ofii isaatiitti gala. Namni arrabsee suni mataa isaatii irraa gaafatama.
isa san haga hojii godhatan haga namni akkis ta'ee jettanii hom argite wal dirtan maali ijoollee kana sigirii taatan maali ijoollee kana gabbaatanii malee guursitanii daabboo bittanii jettee finniif waan danda'an walii godhanii be waan danda'ame walii godhanii wanta hin danda'amne garuu waliin godhan garaa sinin nyaatu lammiin Itoophiyaa ka biyyi san keessatti dararamaa jiru jechuudha. Ati Habashaadha, ati Oromoodha, ati Jinniidhaan jedhanii bar ati Itoophiyaa jedhaniitu maal wasi kutanii. Si galtee miti. Kanaafuyyuu maaliif kun hin dhaabbanne? Maaliif hin taqaawwamne mootummaa kana wajjiniin? Maaliif furmaanni hin godhamin haga har'aatitti Suudi Arabiyaa keessatti? Fiffiidanii callistan akka waan hundi galee. Ijoolleen dachee muluutaa ciciisaati. Tara dabaree irratti walii irratti duugamuuf deeman jecha. Baay'ee takkaan isinitti gadde, baay'ee takkaan isinitti aaree jechuudha Oromoo. Waan irraa haasoftan yeroo baay'ee addaan baafadhaatii beekaa. Lammii keessan, dhiiga keessan ka akka maletti rakkataa jiru dhiistanii waan argitan gabbaatanii naasayinaa waa'ee nama dhuunfaa irraa. Isin bar warra nama du'eerra jechuudha. Nama du'eerra gabbaatanii haasoftan takkaadhaasi. Miiciyyoo dhiyootan Jarman keessatti duute ilwaa rabbiin isiidha haaraaramuuti. Rakkina ijaarsaaf jaartii jedduu jiru rabbii tokkichaatu beeka. Isinii gilee akka isin qaxxartanii ol baaftanii gabbaaftan sanaa miti. Nama du'eerraa'u haasoftan isin jechuudha. Uummata haga saniiti isin. Miiciyyoo tooyyuu badii qaba jettaniit haasoftanii jechuudha nama du'eerraa jechuudha. Anaaf taajullee du'aadha isinis duutu zaseem tokkuma jarraa jechuudha. Sababbi isaas si ajjeesee namni nama ajjeesee ba'uu hin danda'amu jechuudha. Isinii galteem saniif biyya namaa keessatti biddeen ofitti ashawaa naqee jechuudha. Jireenya isaatti ashawaa naqee jechuudha. Isinii galtee miti. Kanaafuu innis akkuma nama du'eetti hasaabama jechuudha. Isaa'uu kaastaniit kadu'eerraa'uu kaastaniit badii isiitu biyyuu badii qaba. Kun taajuun bagajjeesee jira. Kun kan nama du'eerraa haasoftan nama jiru maan qabanneesi. Oromummaa si wajji qabaniitu iyyuu nama gaddisiisa ishee. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Akka tasaa ta'ee namni hayyoyyoo kan namni beekaa wayyoo viidiyoo kiyya kana ilaalaa jiraatan taate haga dandeettaniin taqawwamaa furmaata ijoollee Suudi Arabiyaadhaaf kaa'aa. Dhalootumarraa dhalootatti ijoolleen kenna biyya sanitti godaannu isaanii ammallee tuffaa jira. Karaa seera hin qabneen bardeebaatuma jirti ijoolleen ammallee jechuudha. So biyaans akka daddafanii galchan furmaata tokko hiriira bayanii godhuufi qaban ture. Fiffiidanii too manatti galtan. Kunoo dhalootuma jalaan hidhamee taa'a. Dhukkubee jennaani gaafa du'e fuultakkaa baafnaa. Deebiin isaanii akkasi ta'e. Gaafa du'e fuultakkaa baasnaa jedhanii nama dhukkubsatee jiraanurraa baasaa jennaan. Waan nama gaddisiisuu mucaan kun waan jedhu viidiyoo isaa dhumarratti isiniif ka'a jechuudha mucaan kun waan inni jedhu. So bakka waan iska macarrashaa jireenya nama jibbisiisu takkaadha jechuudha. Meeqa kamtu mana san keessatti fuudhu. Garuu waa tokko dhaabbadhaati yaadaa. Warri rabbiin fayyaa isiniif kennee akka gaarii akka jiraatan ayyamaa isiniif kennee akka gaarii fataa ofirraa jettanii konfidensii isiniif kennee lafa addunyaa kana irratti jiraachuu carraa argattanii isaanis warra akkuma kan keetti abjuu guddaa qabudha. Akka kan keetitti carraa argatanitti garuu fayyadamanii jiran jechuudha. Saba isaaniitti sagalee ta'anii waan gaarii hojjetanii. Yeroo tokko waan hojjetan maal hojjedhe jaatiif duuba deebi'aatiif ilaalaa. Baay'ee nama ajaa'ibdan. Lamaanኛው isinitti haa tolu. Amma kanaan sagalee ta'uudhaaf dhufee gargaarsa isaaniif godhamu Oziraati. Ani gargaaruudhaaf akka dhuunfatti personaal akka dhuunfatti ani jechuudha. Gargaaruudhaaf qophiidha. Isiniin jedha. Biyaas wanti nu godhuu fi qabnu ijoollee kanaa daabboo binnee fi bishaan binnee fi laachuu fi hin dadhabnu.
dhugaa walitti himna kan galchuu hin dandeenye miti galchuu hin dandeenye bar garuu sana godhuu ni dandeenya ruuyi isaanii akka turu carraa baasuu hin dandeenya jechuudha kana gochuuf garuu nama meeqatu qophiidha waan rakkatuyyuu fi isa gargariin baay'ee raajinatti taatan yeroo tokko akkasitti baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladha waan viidiyoo hojii turtaniif viidiyoo kana laayikii godhaa akkuma isaan immoo sheerii walii godhaa obboleeta keessan biraan gaasiniin jedhaa yaadni kiyyaa koo warra isinitti hin tolle jiraachuu dandeettan warra isinitti hin tolle illee dhiifama isiniin jaa warra isinitti tolle illee galatoomaa isiniin jaa hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa waan viidiyoo hojjaa gadhumaatti turtaniif viidiyoo laayikii gochuun irraa katinaa sattaatee barumsa jaalalaa isinii gadhiifna dabareedhani barumsa jaalalaatti fufa isiniin jecha waan hojii turtaniif yeroo gaarii qabaadhaa hadaraas dittaa ta'u dirqama namummaa keessanii baa nama gargaaruudhaaf nama ta'uun iyyuu gahaadha so amma masgiida ijaaru jaan masgiida kan dursa lubbuu namaa qaqqabi lubbuu namaa ta'an ba'aa irtu qaqqabiiti erga sanii masgiida ijaarta masgiida ijaaruuleen bara khayriidha namallee sadaqa gochuun khayriidha garuu kan qaddamu lubbuu namaa kan ba'aa irtu qaqqabiiti erga sanii masgiida ijaaruun salphaadha yaadaan akka kootte jechuudha. In danda'ama waan hundaayyuu gochuun kun ilaalcha sammuu kiyyaatii jechuudha. Kana irratti dogongora jechuu dandeettanii garuu lubbuun ba'een deebi'u masgiidni deebiin ijaarama. So akkasiin jaa galatooma yeroo gaarii qabaadhaa dirqama namummaa keessanii bahaa baakaachuun dirqama namummaa keessanii baa nama gargaaruuf nama ta'uun iyyuu gahaadha. Dirqama namummaa keessanii baasanii jira dhumarratti. Galatooma waan hojii tursanii fi yoo haga viidiyoo biraatti deemtu. Waan qabiyyarraa lafa gurgurree waan qabu gurgurree mana gurgurree maallaqa waan turaan dalagan guutuu keessatti bitannee lafaa fi mana gurgurreetti kan nuti as keessatti ittiin of jiraachisu jiru. Of qofa osoo hin taane uummata keenya akkasitti gargaaruu jira. Uummata kanuma gurgurachuudhaan ammoo hin qabne biyyaa birrii ergatee nyaachuu hin dandeenye kan kumsii tokkittiidhaan jiraatu gaafa torbii tokko afuurri gaccitee ol citee afuura baafachuu hin danda'u namni as keessatti dorgatti miidhamee dhumuu jira jechuudha namni du'e nu keessaa gadi hin bahu. Isa kanaaf rakkoo keenya waan hammaneen himannu hin qabnu wanni nuti jennu yaa ijoollee keenya rabbiidhaati namni dhumaaru kun nama keenya. Mee namni biyyaa fi gargaaramaaru biyyatti waan geetitti bu'ee dhukkubeetti bu'ee rakkoo kanaatiin manni gargaaramaaru jedhamee biyyaa gargaaramu sun innis namumaa keenyaati nuti gaafa ala jirru jara kanaaf of qabnee nama gargaaraa turre adda garuu gaafa namni keenya rakkoo keenya nurraa callisu gadda guddaa nutti dhaga'ama rabbiidhaati nurraa hin callisaa dhumachuu jirra beelaan dhumachuu jirra buskutu ammoo ijoolleen alaara siidanuu erginaan keekaa jiraannu kana mootummaan ol galanii maal godhanii nurraa fuudhanii subaalaattaranii yoo nuti dubbanne obboleessa kiyya layii poolisii Itoophiyaatti nama dhooftu sana ni beektaami layii gurraacha sanaan boofta akkasitti dhaamuun siin jedhe wallaahi akka bineensaatti nama kana tumani garaan deesin danda'u isa kanaan dhumachuu jirra rakkoo adda addaatu nurratti gaggeeffamuu jira yaa rabbiidhaati yoo rabbiin sodaattan sheerii nuu godhaa sagalee nuu ta'a sagaleen keessa waan nun fayyada nama dhibba lama dhaggeeffataa taa'eera isaan daalchikuta nama dhibba lamas dhaggeeffataa jira nama 34 maal turatti mul'ata qala sheer tan godhe kuno hundi nama sheer garaanutti hin jabaatina isa ijoolleen kun bineensaa miti hin boo'isuuf deeggaramente boo'ichisirraa citini sheer godhe boo'ichi bu'aa tokko nun qabu nun boo'inaa dandeessan sagalee nuu ta'a sagalee nuu ta'uun keessan namni sagalee ol ba'ee nuu ta'uu hin dandeenye sheerii nuu gochuu hin dadhabu harkisi hin nukkubu feesbuuk kan isin fayyadamtan miidiyaa kan isin fayyadamtan ittiin bashannanuu qofa osoo hin taane miidiyaan isin ittiin fayyadaman miidiyaatti fayyadama abdii nutti horanni isin achi sheerii nuu gootan sagalee nuu taatan as keessaa iyyuu manni waa'ee keenya dubbachuu jirra seennuun beelaanullee dheebannullee obsa godhanne jechuudha. Nuti garuu gaafa isin uummata isaa osoo as keessaa nu galchuu danda'u as keessatti nu rakkisaa wajjin gaafa isin callistanii nu laaltanu gadda irratti gaddi nutti dabalama maaf keekiin binnu. Beekti abbaatu salaamu bee nuti kanaan jiraachuu jirra obboleessa kiyya kana tokko nyaanneeti bulla isa kana kiisha keenyaa baafneeti kan nuti bitannu keeka kana tayyib lafa gurgurree mana gurgurreeti waan namni nu gargaareetii fi miti nuti immoo garuu nama isinirraa dhalateedha garuu nuyin kun nama gaafa barraa jiru immoo of bira darbatee biyyaaf gargaarsa ummataaf waa hunda ta'aa turedha nu beektanii jechuudha har'a garuu gaafa rakkannee keeka kana irbaata godhannee
ashaa kana nyaanne qadaa kana nyaanne gaafa jentu isinitti nagaamu kanaayyuu immoo kaardii ijoolleen alaan nu erginaan gurgurannee nyaachuu jira jechuudha maallaqa of kaafne kan immoo kanuma nyaachuu bitatee nyaachuu hin dandeenye jira isa kana biratti dandeenye nyaannu waan qabnuun gaafa bitan isa kanaafis dirqama qoonne jechuudha lammiin keenya nurkatti beelaara nurkatti dhukkubsataara waan ta'eef isa kanaaf yaa uummata keenya sagalee keessan hin qusatinaa sagalee nuu ta'a dhumneerra woomti nutti hafe tokko hin jiru hadha jee sagal fayyaa qillee nu bar dubbachuutti osoo afaan qabnu afaan nu hidhamee deemuu osoo miilla qabnu miilli nu hidhamee osoo harka qabnee hojjetannee nyaachuudhaaf osoo harka qabnu harki nu hidhameeti akka keessatti callifnee miidhamnee roorroo adda addaatiin saaxilamuu jira. Buskuta kana kan nuti nyaannu tokkichi kun alatti qarshii tokko asitti garuu birrii sadiin bitannee nyaanna riyaala birrii 3 jechuudha. Wanni mootummaan nuu fidoo kubzii kana tokkitti. Ii baas geessa. Shuuf meemu beekana illulluu qattamu hin nyaatta. Kana tokko jechuudha kan nuti nyaannu. Afuura baafachuu hin dandeenye. Kana biratti kan nuti ijoollee alaatiin nu gargaaraa inni ijoollee alaa nu gargaaraan keekaa fi buskuta kana nyaannu kana biratti jechuudha. Kana nyaadhee bulee kana nyaadhee ooluu hin danda'u waan ta'eef garaan dhiisiin beeku. Namni immoo beelaan azabamurra abiibii waan fedheen azabamuu tara caala nuti gaafa ofino fajjeessuudhaaf nama meeqa ofino fajjeessuu hin qabne ta'e sababni maal duuti isaan oolu erga duute azabamuu dadhabee jechuudha cinqii kana dadhabee boobeelli kun kan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam irraa maganfateedha barbeelli kun